OJMC miidiyaan damee Kanaadaa barattoota qubee afaan Oromoo waggaa lama barsiisaa ture xumuruun eebbisiise. OJMC'n ijoollee Oromoo biyya alaatti dhalatan bu'uura barnoota qubee afaan Oromoo fi aadaa saba isaanii kan waggaa lama barsiisaa ture xumuruudhaan affeerraa laaqanaa maatilee barattoota magaalaa Ottawaantaa jiraataniif taasisuun haala bareedaa ta'een xumureera. Akkuma beekamu OJMC'n barattoota 180 ol addunyaa guuturraa galmeessee kan barsiisaa ture yoo ta'u bara barnoota 2022 yookaan 2023 waxabajjii 30 2023 tti xumuruudhaan boqonnaa gannaatiif mana barumsaa cufeera. Maal inni kun T-shirtii dhaabbata OJMC barnoota afaan Oromoo ijoollee biyya Kaanaadaatti dhalatee afaan Oromoo barsiisaniiti. Qophii qophaa'ee kanaaf ijoolleen umurii afurii irra jiran barnoota afaan Oromoo isaaniif qophii qophaa'ee dhuma bara barnoota bal'inaatiifi kanaaf asirraa kun magaalaa Ottawaatti qophii OJMC'n barattoota afaan Oromoo. Thank you. Kana malees yeroo ammaa magaalota garaagaraa keessatti sagantaa eebbaa milkeessuuf qophiirra kan jiru koreen OJMC har'a adoolessa 8 2023 sagantaa laaqanaa maatilee barattoota magaalaa Ottawaantaa Kanaadaa jiraataniif qopheessuun haala nama gammachiisuun dabarseera. Egaan qophiin kun biyya Kanaadaa kutaalee garaagaraa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u akkasumas US, Awurooppaa fi Afrikaa keessattis eebbi barattoota akka qophaa'aa jiru qindeessan mana barnoota OJMC obbo Ganamoo Araarsaa dubbatan.